Maa jechuudha. Maa jechuudha kana jechuudha. Maa jechuudha. Kofoon tuttanii gara gachee uffadde fakkaatti mee ilaalme. Mee ilaalme. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu isin jechaadha uummata Oromoo qaqqaaliiwwan keenya hundi reessanoo kunuutee alhamdulillahi fayyeetiin jira akkaan summii dhugeessanii sira duu fingee wallahi raajuutu dhufee akama nageesse ammaa tana jechuudha namta akka mana kana keessa hin jiru raajuutu dhufu jira hanqinni dhufuutiin eegee gaafii takka gaafadhe jechuudha sanbooda waan inni juulumaan laallee karaa mana biraa yoo kana kireessitee saanaa kireessu eewwa maaliif yoo ittanii sababa isaatiif jechaan manaan dureen jiru jechuudha irraa bihee as isa bira dhufee waan ta'eef eegaan isa bira dhufee bakka waan hunda waan inni itti jiru hunda dhiisee jechuudha akka nama tokkotti akka saayibummaattis ta'e wajjin deemu jira faayoo mana kana hin taa'inii beeyinaan jirti waan ta'eef faayoo narraa beey waan jetteef ammaan tana mana saaha dureenii takka nageessuudha takka ammoo as yookaan faayoon taa'eetu taates waliin taanu ishii yookaan dureen obboleettii ta'e raajuudhaan maarii taatee maal jettee haasofti yeroo taate mana kana keessa waliin taanu waan taateef amma saniifu takka mana saaha dureenii nageessuudha takka ammoo mana biraa naa kireessuudha jechuudha maaliif yoo jettanii bakka namni tokko as keessatti yoo kan wal lolu ta'e waliin ta'u waan ta'eef jechuudha ammaan tanaanis alhamdulillah fayyeetiin jira akka dureenii sanirraa hedduu takka amma galatoomaan isin jaa warri du'aa naa guutas. Akkam nagaa malee? Waan nagaa olee kuma nagaa. Suma qofaa jira? Ana moo qofaa jira. Maali dalagaa maal fakkaati? Qaama dalagaa isinis dalagaa nu godhattanii? Isinis dalagaa nu godhattanii? Dalagaa akkamii si godhan nama jechuun ammaan tana beektanis lubbuun as naagatee jirti wallahi. Jireesh? Amma egaa dhukkubbiin irraa uyyuute faaya manaa beekuu jirti beekte. Sirii ibtus hogguu fayyiteesi. Hogguutaan sirii gaafa siriin irra jirtu lubbuun isin agarteetta. Hogguu fayyitees lubbuun isin agarteetta. Ayi sirii hogguu dhifteesi lubbuun isin agartee. Hogguu ammoo siriin si jirtus lubbuun isin agartee. Ayi jechuun ammoo maaliif hin jenne beektaa faaya mana kana keessa hin taa'inii beekii jechuu jirti mire. Waan kan guyyaa sanuu sila akka faaya tun du'eetiin jira. Ishii biratti sun miidhugee namni sun namni ammaa beektee yoo biratti mucucaattee kuftee suuraa si kaawwata malee sun hin qabu. Suuraa isaa abda malee sun hin qabu. Amma ishiin keessa kan inni sii biratti summii du'ee achi silaa du'e akka ishiitiin na dhiiftee kutteen bire ati dhufee akka mana geesse amma deebitee giseen fayyuu deemna mana kana narraa bahee. Akkin jee deemfirraa kanas dhufteeti ammoo jaraa wajjin na dhagee deemi. Deemee siin deemi siin jettee waan isiin na jabin anis goruun hin ta'u beekatu mana kana keessa taa'u. Saboo akkana jechuun kee kun ani bara yooniin an deemee na shakkitee jechuuf malee. Bakka biraatis bakka yooniin deemee shakkitee jechuun malee niin deeme bara jechuun yoon deeme uummata diina sanmatti amma isaan itti jechuudha bira dhaquu hin danda'a garuu yooniin dhaqee isaan mana shakkan atis yooniin asii deeme na shakkita isaan yoo deeme na shakkan. Ati jechuun na dhagee beekadhu baala na dhagee namni tokko hanna fitti hin qabne badii fitti hin qabne wanni firraa shakkituuf hin jirtu. Maaliif yoo jette yoo uummata dabalamaa irraa qabaachuu baatte isaan dirqiidhaan isaaniitiif hin dabalan. Yaani osoo gosin ta'in yaanni ilma namaa garagara waan ta'eef amma isaan na shakkan dirqama maaliif jettee isaan atii fi isaan walitti diina. Ani harka isaaniillee fedhu fedhan dhiifama jaan fedhan maal janiisi annamni dila kana jechuun waan isaan kan irratti dalagaa ture dhiifamaas jechuun hin barbaadu harka isaaniillee barbaadu. Eeyyuu saniifuu ammaan tana maal ni beektaa ishaanis akkasuma ati qofti nama takka amma fakkeenyaaf ati nama takka ati akka mataa gaditti nama kana hanqaa ati jaalatu si beekaa malee ati beeka malee namni san hin beektu waan ta'eef jechuudha. Amma ati ni jaalatta isaanoo si ni jaalatanii waan jaalata kan jiru nama tokko kanumatti fakkeenyaaf jettu. Ogguun jiru nama takka amma matalaan anaafeetu yoo taate nama san awoo ani fadhuuti namni sun akkanatti fa'aa yookaan nama akkanaati dhalaa yoo taates isiin sun ilmoo na dura qabdee akkana ani fadhu eetaami ishiin sun hoo yeroo si feeti laata. Hogguu jettu ammaati isaan si jaalatanii isaan deebisuu irraa qaban yookaan asitti itti deebuu irraa qaban. Laa osoo akkas hin ta'in ati isin fudhatteemi isaan sanoo si fedhanii waan jaamata kan jira. Ani isaan na fedhanii bara isaan ani akka isaan na fedhan hin barbaadu bara maaliif tokkoffaa ani isaanii wajjin jiraachuus amma isaanii wajjin jiraachuullee wal arguullee wajjin jiruu walqee namni wajjin dubbatullee isinillee barbaadu maaliif sooshaal laayifii kan silaa waliin qabullee isanillee barbaadu. Wanni hin barbaanneef nama dila sana akkasii irratti dalagee atis yoonii fi
harka keessaa qabaachuu baate yoo qulqulleessitee qulqulleessuun ta'e keessaa qiyaamaa ta'e yoo bare yoo ati ifi qulqulleessin ani si qulqulleessuu danda'a gabaabumatti. Yoommoo mana kana jechuun mana kana niin taa'uu jettee hangara hiyyaan taa'e isin garuu immoo haayoo hin taa'in yoo isin jette wanni gootu jirtu si shakkitee jirti jechuudha. Si hin jaalanne jechuudha. Ganama galgala na duraa mul'atu sana fedhu jette waan darna dalagaa ture sin na duraa mul'ata. Gabaabummaa ta'e. Ayyee akkasiin bire duba eegeeshin akkana jette aniin kun biyya tana keessa alan bulu eegaa muslimaa jettee muslimaa namni tokko hoggaana muslimeessu nama warri isaanii sun inni eegaa waan muslimaa jecha faran nama muslimeessaniitu fi qabee waan hunda godhaaf amma fakkeenyaaf atikkatti gooteemi waan hunda naa gootee tajaajila waan akka ijoollee ta'in ala na tajaajilu. Firoomma asirratti na tajaajiluu qabda. Akkasii jechuun kee ani fi fuudhaaf hin deema. Waciin qabaa. Hogguu akkamiin siif ati shabaaba bara ilmoon qabdu jaartiin qabdu namni itti yaaddu hin jirtu. Muchuu takkitti sirraa ijjeemi muchuu sirraa ijjeemi muchuu taan sirraa gube sirraa ijjeemi haa sirraa ijjeemi san jechuun ta'uu barbaadu waan deem dalagaa nu fayyaa qabda. Saboo namni huccuu qofa namarraa jiruudha. Qoy bari amma ati fuudhu feetaami. Anis fuudhuun faraa bara. Maaliiti ilwaa namni baatii takka akka sarraatanyatti asuma teessistee niin fuudhamaarree silaastee turteen fuudheen. Anti mijjeeffadhee sulta fuudhata. Sultittiin fuudhagaa jijjiiramni taan jaartii namni jirti wanni jijjiiruuf hin jirtu. Nutuu takka dhabne itti lama barbaadda. Taa egaa dubbii durii amma laal mana geeffaroo. Dubbii dur asiin deebisan jiin. Kanaas amma asiin deebisaa miti ayyee. Ishiin silaa amma namni dhalaan ta'e tun akkamiin beektaa shamarran keenya kun gizee takka heerume geelota silaa akka qabu hunda ala dhiiseeti geelota sammaan dhufu. Caaluma teessi geelota qabu jettee silaa amma faayoo yookaan duwwaan geelota ni qabanii itti godhan malee anaafis saayibaami takka naafitu qaban laalaaloo qaban isaan bira ture. Ji'iin gaatti dhiyaatu ji'iin. Boo'ee namaan fidan ni laal ni naafa siitu si beekanii meetii nama aayidaan bakka hunda deemtaa siitu jala na jala laala jaanii fiduu dhiisu. Atiin magaa kitaabni maariidha asirraas maaraadha kitaabni bashoodha as baanantoota himaa jira. Atis amma waa'ee dhalaadhaa gurguruu taasifte waa'ee dhalaadhaa raajuun ijaarra deemaa dhalaadhaa taasifte ijaarra deemaa maaliidha? Nabbareenaan ni fuudha. Si bareenaan fuudhuu osoo hin ta'in ammaan ni fuuta dhugaadha maallaqoo qabaatte hunda nama fuutaa bara. Tafeete fuuta araba kanaa nama fuuta maallaqoo anu osoo maallaqa baadde turteen araba fuudhe amma Oromoon nu tanatti jiru. Amma naaf argattee jechuudha baay'ee moo siinaa jechuudha baay'ee moo maal taasisu? Amma ni laa eegan fayyee amma kan summii sana najjisin warra muka isin akkasii jeesu osoo ilmaa aabbanaan jiru akka intala aabbanaan jirtu hin qabu. Osoo takka naan jetteen gartee hin qabneen du'aami takka fuudheetiin dhalee akkasii sanboota aabbanaan jettu gaafa hundeetu maali ilmaa buluu jaaniin intalaa buluu jaaniin eeka. Amma saniin na sheeneessu jiru kophaa taa'eetii yaadu jira. Maaliif isa kofachiisa? Nama bikkatti deemuu fi bikkatti deemu bikka buluu dhabeessitu nama fideetiin bikka bulchuu dhabuu jechuun nama fiddu sana eessa hojjetan. Maali yoo nama fidu yoo inni fi maallaqa qabdu taate mana maallaqa ishee kireessineeti. Ati waan dalagattu buuse. Itti ishiin dalaguu ni beeksisa. Amma hoggaa ishiin mana kireessitee booda ishii dalagatti ergee anis dalagaa suutaan ilaalata. Tamaallaan qabne yoo taate immoo asumatti fa'aa biramatti galchoo. Takkaa mana kee kan dureessa. Faayaan bara guddoo ni habootee ni bara. Haa ta'u jechuun jaartii makalaas eegaan musliimaa yoo tokkuma asumatti hin galaa adii tasuma naafatti dureen saagaan makalaas makiinaa tiisan ittiin dalagan. Adii ittiin naannaataa mi'aan ittiin dalagan. Arra mataan kee kuni summiin mataa ol silaa kennu. Summii maaltu mataan alaa qabu dhugumaan dubbatu jira. Taa'ee kophaa natti hadhuutee firraa akkasii si baafatu jira laalama. Siyaaraa bakka ta'e bakka duyyaan jedhamu jira. Siyaaraa bakka ta'e bakka duyyaan. Akkamiin namni sammuu qabu ani fuudhuuf hin deemaan si mana kana keessatti sammuu waan faayoo deebii mana kana keessa taa'u jira. Asumattiin kiraas maarree siin ta'u asumattiin fuudhaa. Maal jechuudha moo ilma kiyya seete moo faayaan ani guddoo seete. Amma waa ilmarraa. Bakki ta'uu hin jirtu. Ammaan tana dhaan yoo faayoo hin ta'u jettes nan fuudha ammaan mijoota akka taniin beeku jira. Tawal beeluu jira. Isheen deemeetiin laalladdaa nan fuudha khalaas asittiin galcha mana kanatti. Faayos mana kana ateessu kunis mana kophaatiin biree. Khalaas gaa. Mana namni itti fuudhuun kaa itti gartee ifiifuu itti fuudhu dhabe itti barcaa namni taa'etti qabamu. Haati bakka itti fuutu dhabdee harmuutii bocaa hin qaban. Waa isin asirratti teessanii barcaa faayee abbootan kee dhufee qabamu biree mana biraa qabda sagaltanii
أنا أسمع بكرة الناس اللي أفرجت تاعونا عن فيديو يتفوري تاعي خلاص أيوة كذا كمان مراتها عليه يجي خبره مراتو ما تكلموا ما تدري لا لا قبيس بيلا فول نمكاين كا ها قبيس بيلا فول نمكاين ما تدري سنوسون تي أما خلاص فورون فرنج لا بر فول فيتو أكيد ما نواد درجة تمام درجة مالين فورن أيمي تو كم تو جنت ترى درجة مالين فورن يكايشين درجة تسوني أما أنت ما اللي بيتا وان حصول ديرا زون ديرا أما أتكلم فوتستون فرقنا كوا qabeenya guddaa qabdu maallaqa makiinaa akkasitti achi dhaabdee deemtee maallaqa baankii akkasii qabsan yoo nan futu eenyu futu tokko ani gee bar fuudha geetiin bira dabree dulloomuuf hin deema. Ani talaan nama fuudhu tiyyan keenya mandire. Tiyyan keenya mandire. Wayin ta'e ilaala dheereen ta nama biraatti ilaala deena araqiin siin jee malee. Nabbaa keetii miti. Saayinii waliin dhabamu. Ati bar saayiba kiyya ta'uudhaaf amata shanjaa ta'utu ture. Amata shanii jataa eegi saayiba kiyya ta'e. Taa'uun taatana duroo ni qabnu. Naafi amboosii namaan si fakkaate kukas kun ilaalte. Saqooyati amata shanjaa waan hin qasamne umri yoo hangasitti qiyaamaan taate beektamoo qo'e. Amata shanjaa osoo waata kana gariin akkanumatti amata shanjaa booda. Waata kana arginu. Ijjumaa seerratti hin jirtu. Ijjumaa seerratti hin jirtu. Ijaa miti qaba namni fuudhuu fadha waa meeqa fadha amata shanjaa. Alaas dalagadduuti. Amata shanjaa dalagaddu. Tamam akka kiyya ta'uu barbaadame shanjaa dalagaddu laffee. Tamam. Intala fiddee ilmoo dhalte boodee ilmoo wajjin irra darbite. Tamam. Raajuu ilmoon hundiyyaa miteetii naan jechuun himdatti. Siin beekaa. Maraata. Bosona jechuun waanuma bara amma fakkeenyaaf sanii fi mite numa fidaa nama fuusisiidha boo. Akkana hunda jaadu yoo nama bari jechuun akka keetii yoo takka fuudhe ta biraan barbaadu sanuma wajjin jiraadha. Baree an bari takkittii san bara dandeetiin fuudhee miti. Dandeetiin talamuufaa fuudhee bari. Namni nan fuusine. Ati ahadu tatakkafaatu nagar gaarii na fuusisuu jirta. Maal qabda kofoo qabda. Nama kofoo tokkitti kofoo bar guyyaa tokko kana tokkaatte borumtaa gara keessa hir'istee haa taa'u. Maal ta'e boo bara namni fuudhu duratti if dandeen nyaata gara quufee tamam takka haniidee jechuudha geesse haniidee nyaata takka ho'ate hin nyaanne. Awwaan takka agaree. Dardara ammaan tanaaf akka dhiitan lafa dha'u kana kanaatu niin fuudha jaa. Ati bara nama gartee kofoo arra kaate boruu keessa garagalchee haatu barate. Maa jechuun kana jechuun. Maal jechuudha? Kofoon tuttanii garagalchee uffadde fakkaatti mee na laalme. Mee likki laalme. Ija bara dhugaa lime. Ani siin beekaa bara. Siin beekaa bara. Isin warra kamisa gartee arra kakkaatee borumsaa keessa garagalchee haatu. Maal taatee? Huccuu namni gisee aramni hundi kara giseen harki maashaallah ati Ameerikii dhuftee Dubaay Kanaadaa jiru ati garagalchitee uffatta. Hinaafaati qabda. Kophee usnaa keessa ati na dhagee ani siin beekaa. Kophee usnaa keessa garagalchee uffatta. Siif hin taane malee. Kophee miti yoo huccuun ana uffadhu takkaa inni namaa uffatee tun beeku huccuu akkana laa rifeensa akkaan itti qirzii muradde tanaaf tan hunda takka namni muradde. Amma dhala meeqaan irraa qabu maal godhu? Rifeensi barra siin beekaa. Nusa waan gartee silaa namni jijjiirata miti wanti yooni ati nusa qalama dibda bakka namni silaa firraa jiru. Nusa qalama dibda. Nusa immoo qalama gurraacha dibda. Nusa qalama diima dibda. Akka gartee narratti hin beekneedhaaf. Amma barsan. Ati maatii sadiidhaa kana maa himta nafuusisu bana. Sinfuusisu. Nafuusisu. An nama kofoo irra uffate boruu keessa galgal uffata. Keessa galgalchee uffata. Haa kophee silaa galgalchee uffachuudhaaf hin taaneef. Anni shakkaa kophee irra kakkaattee borumta karatti galtee akkasiin jajjabtu tokkaatu sanii sirraa shakka. Ammoo karaas gaafa yoo fadhuutti mana irraattu ati yaami yookaan ati nafuusisi amma uuma lama bichaadha. Yaami. Afaan yaami kaan nafuusi hin jaani silaa hojii namni jaami. Faayoon mitaa ta'uu uffattee. Mitaa gartee ho'aa fuula irratti sin darbee akkatti birraa qabu. Sin darbee maana darbitoo nafuusi jechuun ati immoo faaya orosummaa. Sabar na dhagee namni kuni maal dhaabbattee maal qabaattee hin fuudhaa jedhe. Telefoona tokkichaan bara telefoona tokkichaa haaloo ittiin jettu bara nama fuudhisu. Telefoona tokkichaa san qofa qabaadhee maal. Telefoona qabda malee wanti rasiida naqattu qabdu. Rasiida ittiin amboon isa amma fuudhuu turaaf dalagadheetiin niin tujjaaromaas ni yaadaadha. Akka kee daranii taa'u tujjaaroma wayini. Boo? Haasa guddiftee jirtaati. Yoo jaraa siiriisi godhe ta'e natti himsirraa hin qabu. Nama siiriitti godhanii fakkaata. Yoo immoo deengata summiin deengata lujee mataa wal garagalchitee wal si badhaabbattee fuula si hiikkisiifte natti himi. Tamam. Takka gartee akkana si dhaheetiin gamana si deebisee akka inni bikkatti si deebisu godhaani. Amma teessee si na deegite. Hayi deemu. Awwan deemsa namarraa hona fuuldee. Hayi deemu. Waa tokko
Amma illee geessaa miti. Oo. Illee geessaa hin mantan. Ayyee. Kaayii. Dubbiin godhini. Amma gabbee eegeen gaatumaan.